Umaniyin irraabuu si bira ati rumaabuu sire daaboo jedhan isaan daabboon ni qotamaa ni nyaatama malee nyaatina hali ilaalchi namni nama qabuleen ulfaataadha yeroo satti hedduu wanti na daageessa wanti hedduu na gaddisiise tokko Ashuma akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenya kan sinaa qaqqabu jecha akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kunis viidiyoo sin bohaarsa jedhee yaadudha. Viidiyoo fanii ta'edha. Sanii viidiyoo sana waliin react goona akkatti gammaddan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanala kana haaraa ta'an yoo jiraattan subscribe gochuun deeggartanii like illee tuqa comment illee nu barreessaa yaada qabdan share hiriyoota keessaniif illee saniif hagarmaatti na daawwadhaa na faana tura. ati hojjetaa boqqoollooti moo hojjetaa xaafiiti? boqqoollooti. Ati akka hojjetaa boqqoolloo tokkotti dargaggoota maal gorsita ree? Qotaa. Maanni wanni qonnu kun? Isaan callisanii obbo Taayyati natti hime? Daaboo jedhan isaan Daabboon ni qotamaa ni nyaatama malee? Nyaatina. Okay haa ta'u. Qonnee hoo maal achi keessa baasna? Albuuda baasaa. Albuunni daabboo keessa jiraa ree? Mee rakkoon qabu gaduma naqadhu yoo waan qonnu dhabne yoo Liqeeffadhaa. Okay haa ta'u shamarranoo maal gorsita? Daldala. Maanni wanni daldalan? Ammas callisanii isaan obbo Taayyee natti himi ati? daaboo jedhan isaan Kanaa wanni isin nu gorsitan? Xurumbaawwan mee akkuma ogoon isin kan isin nurraa dhabama taatan? Du'aa itti gochuudha, tsalooti itti gochuudha. Dhabama sinaa godhan jedhu. du'aa inaatu baddani moo waa tokko Ayyee deemerra faayinarraa deeme kiyyaa fuula gommaa. mana jechuudha. Dhiisi umaniyin irraabuu si bira ati rumaabuu sire nyaata silaa qoonqonni turte haram rumaabuu sire Rabbi mataa Hanga Adisu This soota Rabbi mataa dho. Taman sibira jira ilaaloo duwishila. Maali wani na daktar bihaar gootu. rumaabuu sire Mataa Adisu Rabbi mataa Adisu Rabbi mataa Hanga Adisu lama haa godhu. ati maati Kaleeti jaa bedina waan hojjetu. Irraa fuudhi siinjee waan gati kana qabsiisu markas. Yaamota kilooteen dhugee waan kana laaqana yookiin nyaata hojjisiifachaa jira. Dafii irraa fuudhii nyaannaadha yaadisa. Lakki. Namooti baay'ee jiru kan haadha manaa ofii humnaan dirqisiisanii amma nyaata dafii irraa fuudhii nyaannaadha malee yaadisa waan biraa miti. Ammoo sa'a lama keessa istiin tura qeerra teessuu baasirra. sa'a lama jetta. Ayisin beeku. Hirkaa fuucha. Abi keessa buusem. Buusi keessa. Afar bilaa hullum bila. farbilaadha Afar bila. Afar bilaa hullum bila gattaay. Abana bilaa hullum bilaa jecha ammaa jecha asamma beekee dubbatte. Afar bilaa hullum bila. Waan dubbii. Buuse bakakkaa. Indanda'u hedduu danda'u irraan sinii deebisa. Ijoollee kun jijjigaadha TikTok irratti hedduu daansii hojjetus shubbisa jechuudha. Kanallee baay'ee danda'an namatti tola. Seenee walakkaa hirrooben bubbii. Namoonni jaallate jaalala namni hiriyaansaa akka inni isee jaallatu dhiyeessaniif jecha isaan jedhanii yeroo baay'ee namoota akkasii haamlee cabsuutu jira.
Akkasuma dubartooti waan akkasii irratti xiyyeeffachuu baatanii hedduu namatti tola. Na gaddisiiseetan naanidha. Nama fakkeenyaaf dubartii takka sin jaaladha jeen maal naan jetti faa jedhin midhamaa ture yeroo hedduu. Yoo isheen sin jaaladha jee ishiin ilaalchi namoota kiyyaa kanaaf qabdu maal fakkaata? Deebii akkam naa deebistii? Yoo ishiin deebii hamaa naa deebistii yeroo san maaltu na dhaga'ama? Fakkeenyaaf yeroo tokko nama hojii ilaalinu jira. Mucoon xiqqoo ni bareeddi hojiidhaan. Fakkeenyaaf yeroo tokko nama hojii ilaalinu jira. Mucoon xiqqoo ni bareeddi hojiidhaan. Garuu waa'ee jaalalaatti hin dhalleessine akka tasaa namoonni hiriyoonni ishee jechuudha si jaalataa qaalimaatii jedhaan faayanii yeroo san dhuftee bakka jechin taa'inaan jettee hedduu dhaga'ame hin boo'ee bakka hangan iddaan silaan gaafadde kan quban qabne akkana jedhan silaan gaafadde akkam naan jetti jeetin hedduu yeroo sanitti bakka hangan if ajjeesuu hin danda'e. Ali ilaalchi namni namaa qabuleen ulfaataadha. Yeroo sanitti hedduu wanti na dhageesse wanti hedduu na gaddisiise tokko. Boyni. Innillee muuxannoo qabu namootaaf sheer goree kanarraa namooti biraa baratanii haamilee yeroo baay'ee haamilee nama cabsuu kanarratti to'afee hin jedha akka kiyyatti. Saniif namoota akkasii akka haamileen can akka mana keessatti dhokatanii nafne jedheeti dhaqanii yaada dabarsaa ture. Hedduu namatti tola namti iccitee akkasii baasee machuun saayyuu waan guddaadha. Ayyee yeroo tokko isaan lakkoofsa keessan dhaggeeffadhaa. Artist Taajuddin Muhammad. Fuudhee jira barsaa. Taajuddin. Ni jira barsaa. Osama Ibrahim. Argalee kuduraa argaa jira. Gabrasiyoon Gurrami Saayi. Abiyyi deefa baqatee jiru. Jawar Mamma. Dhugaa waan dubbateef kaallitti jira. Saaliyaa Saamii. Yeroo lammaffaa feerumtee aduusa jirti. Lama moo sagal? Yeroo sagal yeroo 11 jiru yeroo 6 jiru yeroo sira yeroo lammaffaaf jechaa jiru. Ajaan Hundeessaa. Gantuu latteeffee obbaafatee jira. Amdii Fuad. Mana saayiba isaa dhaqee qabuu jira. Obsaa Gammachuu. Firii Jawaar Maammed osoo jechaa jiru deeggarsa isaa saandoonii ajjeese. Abiyoot Kaasaayee. Ofiifis maraatee uummataas maraachaa jira. Taayyee Danda'a. Intala gandaa guutuutii hidhamee jira. Kiyyaaboo. TikTok irratti. Kan taa'ee natti tole irraan sinii deebisa. Intala gandaa guutuutii hidhamee jira. Kiyyaaboo. TikTok irratti chaayinaala malatee muutii qabachaa jira. Anchee dunuutura. Yaadanii tosti namni raafu hin jiru jechuudha. Abbaan fedhe yoo ta'e akkasuma dirqama faashaa hidhachuun dirqama ta'a. Argitanii? Yoo isa tolisi ebbichi dirqama akkas ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isin eeggatu kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan isinirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deebinutti nagaan tura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammas irra deebi'aa yoo jiraattan subscribe gochuun dagatinaa yaada keessan koomentii barreessaa viidiyoo biraa immoo walitti deebinutti nagaan tura.